Yoo harka fuunee jallatu muka beekamoo turtuuta hawwii Oromtiitu bakka fayyaa keessanii naguma jirtu nageenyi keessan balaadha. Galata Waaqayyoon nagaa kootii iddoo jirutti nagaan qabaan isin jira. Nagaa akka qabdan murtiifamutti guutuu qaba. Har'a mudee isin jira isin jira turtuuta kiyya. Akkuma beekamu sammuna kana Oromoon marti gadda irra jirachuudha. Sababii lubbuun suuraa haala sukkaneessaa ta'een addunyaa kanarra darbeetiin jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Nama nan guddadha jedhee ol deemu kichuu kana dura keenyaadha buutti baay'ee tokko gaddineerra jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gubaa waa isaarratti haasa'uu fedha. Waaqayyo nafsi isaa maaru. Kaleessa liivirra taanii ijoolleen waan danuu godhaa turan beektanii ijoollee keenya arrabsuudhaan Oromoo gaalaa maal jechuudhaan waan baay'ee zaarabisii waan danuu jedhanii arrabsaa turan jechuudha liivirra taanii waan akkasiillee hordofuun jaalladhu. Garuu yeroo sana yeroo akkuma dingataa natti dhufe waan ta'eedhaaf baay'ee tokko naare jechuudha. Jarri fooloo barbaacha malee maalummaa jaraa ibsuuf yookaan immoo qulqullummaa zarii jaraa ibsuudhaaf osoo hin taane jiramti namni aarii akka inni dubbatu beeku waan ta'aniif nama arrabsuudhaan yookaan immoo zarii nama biroo tokkodhaan fooloo jaraa guddifachuuf jechuudha mala beeku akkuma beektan maltii jarri mata dureen koo irraa isa kana qofa miti kan irratti dubbachuu barbaadu iddoo suuraa dheengaddaa irratti Mubarak Musammaa live ta'anii nama wajjin tu haasaa jiranu tokko seenee beektu seenee itti kakata amma immoo dabareen kan keetiisitu du'a jedhee itti kakata ture. Viidiyoo isaallee waraabanii miidiyaa adda addaa irra gadhiisanii yeroo live sana seenanii jiran jechuudha. Nama harkaa birrii fuffunaantaa kanaafiyyuu hinduuta amma taraan keetii eessattiyyuu hin baatu jedhanii itti kakatu jechuudha. An kan jechuu barbaadu nama arrabsuu keenyarraa yookaan amma jarri kun himanii duraan soorattis kakataa turan jechuudha. Natti kakataa jiru namoonni silkii quxurii isaanii hin beekne dawwalanii na doorsisuu dhimmateeradhaan sooraan. Akkuma jedhan immoo kunoo tasaa ka'ee jira. Amma immoo Mubarakitti kakachuutti jiru jechuudha. Ammoo artistii biroo beekamoo kan ta'an artistii Oromootti kakachuutti jiru jechuudha. Kanaafiyyuu idduma jirtan jiraatanii miidiyaarra ta'anii wal arrabsuurra jiraa wajjiniin yaaca'uurra hiriira ba'uudha jechuudha. Hiriira ba'uu hundumti keenya idduma jirru jiraanne hiriira baane nu horii miti kan nutti himamee dabareedhaan teenyee jaraaf duunu jechuudha. Nama nuti akkuma jaraa kanaafiyyuu dheengadda sooraan du'ee artistii baay'eetu du'e akkuma beektanu. Hundinuu torbii tokko ji'a tokko akkasuma boonyee fi manatti gallee teenya yaadachuun keenyallee yoo hin hafne jechuudha. Amma immoo wanti kun akka inni itti hin fufne hiriira ba'uudha. Kan nu baasu malee jara wajjin miidiyaarra teenyee yoo akka jarri nu arrabsatu jara arrabsine ittuu dabala malee loliifni wanti qannasu tokko hin jiru. Jarri immoo warri miidiyaarra ta'anii laayivii seenanii zariidhaan nama arrabsuu kan namatti kakatanus jiranii
namni nama ajjeesu gaa duruu himmatee nama ajjeesu garuu nama ammoo ifuma baasee sin ajjeesa jedhee ka'ee nama ajjeesuu eegalee jira jechuudha. Nuti boonyeedhuma qabarreedhuma manatti deebi'uu osoo hin taane nuti amma furmaata akka argannuuf mootummaa biraa jechuudha hiriira ba'uudha. Maftii akka nuuf kennamu jechuudha. Malee akkasumaan teenyee qabarree ol deebinee boonyee afaan xuuxxataa taa'uun keenya waan tokko faayidaatti nuu qabu jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko kan keenya kun inni nu dhibaan baraa yeroo itti yaadu utuu nama hin tuqin waan keenya irratti alaama mucaan kun amma sooraan kun rabbi lubbuu isaa maaru wanti inni balleesse maaltu jira sababiin Oromoo ta'e booddee guddatee nu caalaa jechuudhaaf wanti kun godhame jechuudha. Ammas immoo artistoota baay'eetti kakataa jiru. Warra Oromoo qarqaaru baay'eetti kakatamaa jira. Taraadhaan kan ajjeefamnu nuti horii miti jechuudha. Namuu akka jiraatu waan ta'eef furmaata nuuf akka kennuuf mootummaan hiriira ba'uudha. Kasiin isin jedhamu tokko kiyya. Like, share, subscribe godhaa YouTube Hawwii Oromitti tubisan chaarradhaa isinin kabajaa. Akka warra nama jara gadhee warra nama arrabsu osoo hin taane jechi jara nama aarsa garuu nummoo akka jara ta'uu dhiifne bakka furmaata hiriira baanee furmaata akka nuuf kennan gaafachuudha malee akka isaanii miidiyaa irra teenyee yoo arrabsine karaa togaa ta'e jechuudha. Jarri mala beeku namni fooloo godhu hin jiru waan ta'eef fooloo ittiin guddifachuuf nu arrabsuu danda'u. Kaleessa tokko footoo Hacaaluu gadi gombisanii kan jaraa ol dhaabanii laayiviirra taa'anii waan jarri jedhanii Oromoo arrabsuutti jiran gurra kootiin dhagayeera jechuudha. Yeroo sanaaf aniyyuu aareen ture. Garuu yeroon taa'etti yaaddutti immoo mala akka jarri maraa jiran jechuudha. Fooloo argachuudhaaf ittiin guddachuudhaaf jedhanii akka jarri nu arrabsaa jiran malee zariin keenya kan jaraa gadi ta'etti miti jechuudha. Garuu nama fuuni waan ta'eedhaaf yeroo sana natti dhaga'ameera. Koomentii waan tokko barreessee ture. Oromoo gastuudha maal jedhanii yeroo jarri laayiviirra taa'anii nu arrabsanuu natti dhaga'ame. Oromoon garba miti isintu garba barreessee jira. Dhuguma nama aarsa yeroo sana namatti dhufe nan laalamu wallaaluu barbaadeen turre akka diqqataa natti dhufe garuu natti dhaga'ame. Isin jedhaa hordoftoota kiyyaa ni